Hoorota salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hadha dubbii cimaadhaan walitti dhufnee jirra. Yookiin Mansuuriin dhaabsisuu qabna yookiin waan ta'e gochuu qabna. Ijoolleen isaa jedheen biyya alaa ba'ee isaa jedheen akkas ta'e waan nama ajaa'ibsiisu qofatu jira. Meemee viidiyoo kana ilaallu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama akkam jirtu warra amantaa biraallee. Yaa Oromooti dafaa na qaqqabaa sagalee naaf ta'a dafaa na qaqqabaa yaa Oromoofi. Mansuuriin duraaniin jaalladha har'aa miti ture. Baafachuuf nan saalfadhe hijaaba uffadhe akkamitti baafadha nan saalfadhe. Sagalee naa ta'a yaa Oromooti. Ani isaaf jechan biyyaa bahe sagalee naa ta'a. Wagguu namni maqaa isaa dhayaan hirriba malee bula. Sagalee naa ta'a garuu hijaaba uffadhe dubbachuun irraa hin ta'u ture garuu maalan godha. Falan nabi yaa Oromooti tiin shirshir godhaa irraa na qaqqabsiisa. Dhengeddala yeegguun boohu maadaamiin kun itti dhuftee maal taate naan jette. Akkoo koddoonii du'aa godhaara makfiraa godhaaraa fi jannaan guyyaa 3 raftii naa kennite taa'e naan jette na sossobdee irraa shirshir godhaati. Isaa jedhiin manaa ba'ee jedhaa jirti. Caasawattis namatti jabaata. Waa'ee kan siyaasuu namatti jabaata. Nama akkasitti amma akkamitti haasoftu dhugaa ta'uu hin danda'a wanti kun. Moo jechuun jaalalli isaa kun kan maaliitiidha amma tireendii wayii qabatanii moo faashiniidha moo isaa amma jaallachuuni? Ni hubanne kun asii inni tasaasab inji bakka walii fayyaannu malee koyi. Foolii keenya turgaa'ee foolii boobaa keef mormaa. An argeera namni hunduu naafira miti ormaa. Foolii keenya turgaa'ee foolii boobaa keef mormaa. An argeera namni hunduu naafira miti ormaa. Eegaa naa ta'u eenyuun dhaabittaan bisuudhaaf akka ta'e hin beeku. Jarri kaan dhaabittaa hafanu walii yaaduun hafee bakka. Mansuuriin garuu akka jaallatan maaltu isin godhe? Dhugaa rabbichaa jechuun maayini pirootokooliin isaa kan dhiirota biraarraa adda isa godhu maayini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell. Ni kan beelee waa meeqa ciiseentanii taa'u. Baay'inee namni fammasuudha garuu wanti inni fayyadamu maayini? Tu fammasuun hafee dhugaa rabbicha hafu bakka akkas taanaan fammasuuni. አማሮች ማለት ነው ደፈር ብላችሁ አከሞልቴ ማለት አለባችሁ። አማሮች ደፈር ብላችሁ አከሞልቴ ማለት መጀመር አለባችሁ። Bakka deemaatuuf manarraa baate waan hin beekneef jabaadhaati akka maatii biraan geessanu kabajaan isin beeksifna abdii geetaachoo raachee tasfaayee mubaarak musammaa biraan jabaadhaa gaafiin isin jedha kabajamtootaa fi jaallattoota Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkii. Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkii jedhe Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkii jedhe mucaan TikTokii irra dhufe. Injiru waa'ee manatti deebi'us injiru. Waa'ee manatti deebi'us injiru. Eenyuun maal jechuudha ammoo bulchitee kaatee manatti deebisa jechuun achumatti qalleen akkasiin jiru. Aló.
Eessa geessuudhaaf egaa? Kun ikkoo amma miila isaa irra buunaan miila isaa kana shibaa godha. Nyaatichi maal jedhama? Nyaaticha bartalittuu garuu koomantii irratti namni tokko akka namni koomantii irratti maqaa nyaatichaa. Kumni kee meeqa? 10. 10 miti. 10. Miti. 11. Tokko. Lama. Meeqa ta'a? 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Akkamitti? Kun 11 akkamitti? Tokko lama meeqa tafe? 3 miti 4 5 6 7 8 9 10 maajikii jechuun kana bakka harki keenya 11 nama 10 jedhee ተከራከሩ akkasitti amansiisuu hin dandeessu. እኔ የሚያሳዝነኝ እሱ መጠጣቱ ሳይሆን የታዘዙት ሰዎች አስተናጋዮቹ በጣም ነው የሚገርመው። በ11 ዓመቱ እንግዲህ ኧረ ሰዎች ወዴት እየሄድን ነው? አሰባ ካወሮታ ጊዜ ወጋ ኩደተኮ ጀቹን ጊዜ ጀሪ በረዶ ጡጣ ነው ጊዜ በረዶ ጡጣ ነው አመኩኖ ቢራ አደቀናቴ ዱጋ ጅራ ገረ ከሚተከደ ማጅር ሮምቤ ኮን አይ ኪሳራ እሺ ማልጎዳ አደሽ እንኑ ጀር ነው ተገርሲሳን namoonni tokko jechuudha namoonni tokko gaafa nani laayif irratti ijoolleedha sinan jaaladha ani koo qalliidha kan jedha garuu isin jechuudha safuun beektu warri naan jetta isin gaafa algaratti wal baafatta safuu beektu ani sammuma sana simmeetiin ani hunda'u laalaa hasaatan beeka ishii isin gaafa algaratti wal baafatta safuu miti eenyu akka taatanuu beekta sinittani waa jechuudha isa dhugaanatti moo jetta safuun beektu ati safuu beekta miti maaliif ati safuu hin cabsitu ati safuu oromoo hin cabsitu safuu oromoo miti ati safuu eenyu akka taate hin beektu gisee sana jechuudha anu hunda'u tiiktook irratti hin bahee dubbadde mini isin immoo gaafa algarratti wal baafattan isti safuu keessan beekta sana naaf ibsaa koomentiidha waan barbaaddan barreessa na ilaallata naman jaaladhe ifuman baasee dubbadda sila kanaafu safuun beektu hin beeku isin gaafa algarratti wal baafattan safuu beektu eenyu gowwaadha sin yarraffamaa dhugaa keessa jettanii biyya nyaadha safuu kan balleesse sii miti ati jedhi maan sodhaatiin jedhi abbaa jaallattu itti himeti calluma jedheti nama tokko akka hin dhageenye ishii nama tokko ቢስሚላህ አብ ወለኢብን ወሩሃል ቅዱስ አላህ ዋህድ አሜን اللهم إجائلنا مستقين أنا أقول بشيك ربنا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا آتنا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للمذنبين للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك والملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين ይባላል ይሄ ነው ቪዲዮ አማ keessatti garuu waan ta'e dhageessanitu dhaggeeffadhaa kan jalqabarratti maal jedhan beektu Allahu waahid jedhani rabbiin tokkicha jedhani ragaa ba'anii jiru bismillaahi jedhaa jiru bakka kana caalaa akkoo amanuun hin jiru amanuun kanuma irraa ka'a bakka takka jennaan immoo gara amantii sirriitti dhufu. Oh my god, Leensa dhaabbadhu hay akkam ta'uu deemta? Dhaabbadhu ispoortii amma isaa eegaluu qabna. Hay la boodaasin dhukkubsattee boodaa akkama geessu hin danda'u. Leensa stop. Achitti naalkuu qabda. La wallahi taay. Maal achi naalkuu qabda. Taay. Warra amata shantam dalagu haadata amma eegalte. لا stop. qaama xiyyaan tolchuu qaba. واحدة يا بنتي واحدة. dhaabbadhu dhugaa. maa inni musliima fakkaatti garuu mucaan amma raadara rabbii akkas giraatti haggaabbuun bakka akkasuma godhinaa dhugaa rabbicha maanuu koo garaanuu gabbee eenyuun islaamni eenyuun kiristaanni eenyuun peenteedha adda baafachuudha adda baa jirra noo dhugaa rabbii adda baafachuudha adda baa jirra uffanni keessan wanta nu wal fakkaate nu akkamitti adda baafanna ergaan guddaan har'a jiru isa kana barichaa dhaggeeffadhaa oduu gaddaa torbaan lameen dabre kana qofatti
namoota biyya baqaa jiran kacarraa biyyoota faranjii deemuu arkatan dhiiga isaanii keessatti dhukkubni HIV argame. Hoggaa ganda keessan fifiigina, ganda keessan cacahina, golof jettanii isiniin jennu nun dhageessan. Wallahi khijiba isinitti himutti hin jiru. Nama meeqa nama keenya nama Oromoo dhukkuba HIVtiin qabamee biyya deemu raafe. Masrirraa, Keeniyaarraa. Yoo dubbiin tun si gad deemuu didde bishaan irra dhugi. Namni adaba hin qabne yeroo hunda hufaadha. Haram dalagutti namni bololu, haram dalaguuf namni hirriiba dhabu Rabbi birattis salphataadha, addunyaatti illee salphataa kophaa jiraataa taata jechuudha. Dhiyeenya kana imbaasiin Kanaadaa akkasuma imbaasiin biyyoota faranjii biraa hedduun biyyoota baqaarraa nama hedduu keessatti dhukkuba HIV agarte. Dhukkuba dhiigaa medikaala nama godhan test dhiiga keessa ilaalan si fudhachuudhaaf dhukkuba gurguddaa dhukkuba akka bakkaatti qabdu. Dhukkuba san yeroo ilaalanitti namoota keenya irratti dhukkuba HIV baay'inaan argan jechuudha. Ati tanaman beeyne wajjin ciiftu. Ati kanaman beeyne wajjin ciiftu. Haram daleedu. Namni haram si hojii dalagu nama biraati hojii haram dalaga. Namni si hojii zinaa dalagu ta biraati hojii zina dalaga. Wal galaafattan wal gaddaaftan jechuudha. Jiruu teessan guutuu balleessitan. Warra keessan illee maqaa balleessitan. Kun nama muraasa warriif marammare, warriif laale. Namoota kumaatamaa jira hagana sadarkaa sanirra hin gahin. Anuma dhukkuba numa jaamalee maaliif beeka? Dhukkubni HIV gaafa iflaaltu bakka hunda sin marammaran. Dhiigni isaa bakka itti kennamus qoba. Maallaqas gatii haanii oliitiin iflaalta. Dhukkuba HIVtiin testi godhette yookaan medikaaleef godhette ittiin testi ilaalan malee akkanuma dhiiga yeroo ilaalan hundi isa keessatti mul'atu. Kanaaf kanamni keenyaaf nagarre. Gaafa biyya kanaa kana deemtu jarris ilaalaa jechuudha. Dhaabsi kiyya obbolummaa namoota wal fuudhuu barbaadaniif biyya baqaa keessa jiraatanii dura wal marammara. Medikaala dhiiga test wal godhaa. Inni isaa iflaalu atis wajji deemaa iflaala. Sambooda gaafa isin lachuu negatiifa taatan waan kanarraa bilisa taatan wal fuudhaa waliif amanamaa wajjin jiraadhaa. Haganda keessa fiigu rabbittis balleesse warra ibiddaati. Fittis balleesse lubbuu isaa addunyaa irratti kophaa oole jechuudha. If jibbisiise namni sirraa fiiga sirraa dheessaa. Amma booda namni waan kana yoo dhageesse waliif sheer godhe kabajee kana booda daleedu lubbuu keefiif gaddaafte. Wanni kun biyya baqaa keessa guutee jira. Guutee jira. Biyyuma hunda keessa nama biyyaa beef guutee jira jechuudha dhukkubni kun. Ciao. Angaruu dhukkuba sodaadhee miti kan inni waan akkasiin hojjenne. Dhugaa Rabbii bakka rabbumaan keenya sodaachuun dirqama. Wallahi waarii keessa rabbiin sodaachuun dirqama bakka. Jechuun akkamitti meemee konfidensii keessa kamiin waan akkasii hojjettatu rabbiin keessi dhoowwaa jiru. Kun rizaaltii isaa beekaadhaaf him rabbiin. Booda sanaatii waan dhufu beekaadhaaf. Ilaa amma jechuudha garuma Itoophiyaadhuma keessa Finfinneedhuma keessa qofa gara uummata miiliyoona 2 oltu abbaan qabna. Kun jechuun walquunnamtii saala daangaa hin qabneetiin kan dhufedha jechuudha. Abbaa malee kan dhalatan. Ilaalaa kaala wanti kun rakkina akkasii akka inni fidu beekaadhaaf rabbiin waan akkasii kan dhufu. Kuni kan Finfinneedhuma keessa qofatti kan kun kan ta'aa jiru. So kana sodaatina qofaaf itoo hin ta'in rabbiin immoo sodaachuun waa guddaa waa hundarra caala dhugaa rabbicha. Sanaan booda koo daqiiqaa 5 jettee rabbii keetiin wal dhaburra
rabbii kee bakka caalchifattee nafsiyyaa keetu gadi qabdee irra caalaatti milkoofta jechuudha waan sana. Maaliifuu bakka kana qofa sodaachuutu hin ta'in rabbiin isaa sodaannu akka kootti. Wallahi yoo gara rabbiin deebine wanti kamiinuu karaan kamiinuu nu baasu. Sagantaan har'aaf qabannee kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti ammoo itti deebinutti